Oka sukara si qaba oka dammo daggifiti si qaba tas gabbay. Dem kolkolo. Suma se Ati dubartii miti maal taate mijoo? waa'ee amantaa keessa singash sigale. Amantaa gabbay. Hayya yoo jibba kiyya qabaatte kennaa oka mafaata. Wala jaalanna yaadni waan irraa dalagamu kana. Jira. Baasina sinin jedhe. Jira. Matsafa keessatti argiteeti. Ila wangeela keessatti iccitii mana amantaa keessa jira. Yaa warri moonitaraan tana xiqqee tana narraa baasa rabbii sodaadha. Ana gasti ishii na hidhee na jamaan jiru. Naa buluu hogan. Uff. Maalitu maraattu? Bijoo maal taate? Maal taatan? Ay, why amanta gizmunda? Why amanta maaltu silbe why amanta ke? Maalidha jinni dhani arraba safuun laallanne kana isa kana. Obboleessa ammallee irra deemee si gaafadha. Waa'ee iccitii kana miidiyaa irratti barsiisuu hin dandeettu. Asillee dhiira bar. Akka dhiiraa ta'e haa. Siifin galuun jedhee bar. Naaf gala naaf galu. ከትላንትና ዛሬ ላይ በቃ የሆነ ላንቺ በጣም ወላሂ العظيم سبحان الله በጣም ላንቺ ሀያ አለኝ። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከኔ በላይ ይውደድሽ፣ ያክብርሽ እና ይሄን ልነግርሽ ነው እሺ የመጣሁት። ባረከላሁ ፊክ። Thank you. ጀዛኪላህ ኸይረን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ጆሌ ሞኒተራ ቀብደን ጆሌ ሰላም አንጋሽና ሀሉሻ ati ijoollee gasheeshi ijoollee kiristaanaa qofa. Maaliif ijoolleen islaamaa gadi jala nuuf ta'a carraa jaraaf kennina fedhuma keessaniin. Maaliif warri monitaraa moo akkan isinitti muufadhu godhina. Ijoollee kiristaanaatiif carraa kennaan isiniin jedhe. Ijoolleen kiristaanaa moo nuti ilaala akka isiniin jaalannu isin kabaju carraa isinii kennina. Fedhuma keessaniin nuu bu'aa ijoolleen islaamaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Busumatu nagaa jala argite. Ijoollee si erge ijoollee monitaraati. Rakkoon qabus. Halluushaa gadi taa'ifiniini ijoollee gashi malee gubbaa waliin bahin. Tayyee akka kan. Gastiin cufame ijoollee moo anuma bar. Taasaan mallee sirratti ergeeshi silkiin kee sirrii miti singashaa ijoolleen kenna jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa moo seentanii deebisuu ni dandeettanii gaaffiidhaan isin gaafadhe waa'ee fuudhaaf heerumaa irratti haala kanarratti macaafati isin haa'e Iyesuusittu isin barsiisee karaa kanaan akkamitti wal fuudhuu dandeettan eenyurraa argitan eenyurraa hubattan eenyurraa barattan. Nuti amma fakkeenya islaamni waan jala deemnu qabna waan ittiin bullu qabna seera sana hin cabsinu jechuudha. Isinoo ajaja eenyutiin deemtan. Tegist. Obsitu. Waa'ee Akkama ni gaa. galata waaqayyoo Jirtaa? jara rabbi taatoon Mata duree kenna dhageetteertamii? irra deebi'ime Ati amantaan kee maali? maal sitti fakkaata? Yaani ortodoksiidha moo beenteedha? Ortodoksiidha. Hayyee ortodoksiin haala fuudhaa fi heerumaa irratti akkami seerri isaa?
Ammoo haala fuudhaa fi heeruma irratti deebitee kaawwan fixattee gaafii duraanii. Rakkoon qabu kaawwan kabarsiisan ni jiranii namuma turree mataa ofii qabatee deemu waan ta'eef mee haala seera fuudha heeruma ortodoksii tawaayidoon akkamittiin si barsiifte? Qo'aati maaluma rakkatte waa'ee ortodoksii kana maal takkatti si quuqe garuu yeroo baay'ee si dhaggeeffadha garuu dursa amantaa ortodoksii ture amma garuu gara islaamummaa deebite. Waanuma kana haasoof taate qo'ee ani gaafii natti ta'eyyuu kanumaa bara. Ati islaama? Maal? Maaltu si dhibe waa'ee ortodoksii amma fakkii akka barbaadanitti olaa fuudhanii namni tokko gaafa karaa amantaatiin ol fuudhanii dubartiin takka durbummaa yoo qabaatte karaa takliilitiin ni horumti. Yoo durbummaa hin qabanne dammoo qurbaananii jechuudha. Seera ishii kan iddoo ta'e. Ayyee seera kana eenyu sin barsiisi? Seera kana eenyu sin barsiise? Maa nun beeknu? Nu barsiisu baatanii sin beekna nu barsiisanis abbootiin keenya nu barsiisu kan siraatan. Abbootiin keessan maalirraa sin barsiisu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi Safarrallee ni jira barsiisanis nu barsiisu. Tirta akkana yaafeetiin guddaadha. Bareeddu macaafarraa sin barsiisu? Injira kitaabarallee. Macaafa maaliitirra jira? Dubartiin takka dubrummaa qabaatte takliilii yaa horumtuu yoo hin qabaanne dammoo akkanumatti aateettu moo qurbaanan heerumtisa? Qurbaanan heerumti miti? Akkanumatti aateettu moo qurbaanan heerumti miti obsitu? Akkamitti teessee akkanatti? Ayyee qurbaanan heerumti miti ree? Ayyee taatee haa bareedu. Dhiirri hoo? Inde tokkuma kaa'irris fakkeenyaaf ishiin qabaattee inni qabaachuu baachuu danda'a. Inni qabaatee immoo ishiin qabaachuu baachuu dandeessi. Kun immoo hin danda'amu kaa. Ayyee. Hin danda'amu kaa isaan lachuuyyuu qabaachuu danda'an. Ayyee ragaa kana maal qabanne yoo ta'e. Amma waannan dubbii afaanii osoo hin taane ragaa macaafata kaan malaan dubbii afaanii dubbanneerra dhageenneerrallee yaani ragaanu maalirraa eessatti argattan maalirraa dubbisu. Nutti mikaamee ati ragaa isaanuu qabatteetuma dhufteetiif gaafii keetuyyuu. Gaafii natti ta'een isin macaafa mitiire. Bareeddu. Nageettu. Dhagaan jira mee ati nu barsiisi beektuu hin beekta waan ta'eef nu barsiisime. Akka macaafarra hin jirren isinii himaara. Hawaan kun dogongora akka ta'e isinii himaara. Waan kana ni fudhatta? Hin agarre ka macaafarra hin jiru. Fidimee natti agarsiisi. Hin jiru ka mala si agarsiisa. Barbaaddee abdee? Ati nu agarsiisa. Barbaaddee abdee? Ati gizee sana akkamitti heerumte mee? Hin heerumne waan ta'eef fa'a. Garuu qorrobame. Islaama erga taatee heerumte akkamitti heeruman mee kan keessan natti mikaa? Rakkoon qabu kasi gaafadhe deebisi. Siifaan deebisamee kan keessanumtu mee akkamitti akka heeruman natti hime? Nama lamaa sadii olirratti fuudhuudha. Bareedduu tiyya. Ka gaafatamte deebisuu hin dandeettu waa baay'ee mana dubbifta. Araatu yoo nama ajaa'ibda dhugaa rabbi kan keetu iyyuu barreeffamne ganaa kan namaa haasofte baay'ee haasaa turte yoo bakka ragaa fidisiniin jedhanii miliquuf deemtan ati amma ka dubbatte san ofirraa bitaa laa hin miliqu habiibte hin miliqu saditti dubbataallee yoo jiraanne maaliif ana mala koo keessatti normal siires ta'uun sun natti hin baratamne ani nama hiraara jaalatus miti nama siires jaalatus miti laakiin maalifan kokkolfaa sinirra sifaan haasaa si fakkaate bakka akka firiidamiidhaan afaan haasoftuufan laakiin dubbiin nuti qabannee jirru dubbii qoosatii miti dubbii haqiiqati dubbii dhugaati dhugaadha akka keetti siifan hubadha maaliif barsiisonni amantaa kennaa gaafa nu barsiisanii jecha mataa isaaniirraa nu barsiisuu fi macaafa dhalootattirraa nu barsiisanii malee
macaafarra jechoonni sun hin jiru. Fakkeenya siifan ibsa waa'ee fuudhaaf heerumaa akka amantaa keessaniitti jechuudha. Namni tokko lama sadii afurii ol fuudhuun yoo haraama ta'e yookaan immoo woo dilii ta'e fakkeenya Abrahaamillee Saaraa qofaa miti. Garbitti mana saatarraa illee ilmoo godhateera fuudheera isheellee jechuudha. Akkamitti fuudhee osiniin jedhe fakkeenya gaabichaachuu hiikuun inda Abrahaamina Saaraa jedhamee fakkeenya warra godhamedha. Garuu inni Saaraadhaan ala dubartii biraan beeka waan ta'eef isaan isin eebbisiisan fakkeenya isa godhadhaadha. Maaliif Saaraadhaan ala inni dubartii biraan beeka dhiirri keessanillee isiniin ala dhiira biraa fuudhuu waan danda'uuf tokko bakka kanatti naaf qabu. Lammaffaa irratti immoo akka seera fuudhaa heerumaa keessatti firri waliin fuudhu yoo jette dogongoraadha. Mikinaatu jalqaba irratti Rabbiin Addaamin uume. Addaam erga uumame moo eenyudha? Hiwaaniin wanni isaatirraa uumamte. Deebi'ee isaan sun ilmaan qaban. Duuba addunyaa kanarra Hiwaaniif Addaam jiraate ilmaan Addaam qofatu addunyaa kanarra jiraate mitiire erga sadii isaan wal horanii jechuudha. Isaan sun deebi'anii obboleettuma fuudhan. Surumatu firri irratti qabda. Oi nan xumuradha. Us jedhi yookaan itti montala kana gadhiisaa. Firri wal fuudhuun haraama yoo ta'e kan haraama hojjete warroota macaafan bulan warroota duraanii santu haraama yookaan badii hojjetee moo warroota ammaa kanatu irra badii hojjete. Warra kamidha warra ammaa kanatu irra badii hojjete. Mikinaatu warri sun badiin goone waan ta'eef jechuudha. Firri wal fuudhan akka macaafatti ni danda'ama. Mikinaatu ilmaan Addaamiyyuu firumaa fira wal fuudhee wal horee baay'anne addunyaa kanarratti baay'anne waan ta'eef jechuudha. Bakka kanattis qabadhu. Lammaffaa irratti dammoo kijibadha. Qurbaana fi takliilii waan jedhamu jechuudha. Akkamitti kijiba ta'e? Gaafa Abrahaam biraatti dabalamu sana dhaqee bataskaana dhaqee qorrobsiisee fuudhemu takliiliidhaan dhaqee fuudhe. Macaafarra wanni jira hin jiru. Akkaataa ishee itti fuudhe macaafarra ni jira hin jiru. Abrahaam eessatti qorrobame? Bataskaana kamitti qorrobame? Qeesii kamtu qorrobame? Qurbaana gaafa jennee kaasullee qurbaanni waan biraatii miti. Qurbaanni daabboodha. Daabboo bishaanii. Timigalee waan biraatii miti. Damma waan itti dibdaniif. Maaltu daabboo bishaan godhee akkuma ni naasana tuyyu sammuu mataa. Mulawwaa godhatee mulawwaa irratti damma hin godhata sinigalee erga sanuu nutu ganama gaafa faqadhu gizee mulawwaa godhannee mulawwaa irratti damma godhannu qorrobamne jechuudhaare no. Daabboo irratti maalidha? Damma dibamu. Mikinaatu akka afaan bichaa naasa'ee nuyi sunaa tossiisigaa. Eenyutuun qurbaana kana tolcha gaafa jenne yookaan qurbaana kana hojjeta yookaan waan san hojjeta hoo jedhe moloksee. Maal beekta waa'ee qurbaanaati amma maal beekta? Sumayyaa na dhagee yeroo tokko gaaffii si gaafadha. Dhaggeeffadha yoo dandeettan dhaggeeffadha yoo moo deebisuudhaaf maal barsiisaa tuun beektu an keessaan nu barsiisi malee kennaa yoo ushuma jettee too naasa'in ani amantaa musliimatillee hin jaaladha ol biratti guddannee jechuudha garuu ati ushuma jettee sammuu kee keessa intini naasa'in ushuma jetteetuma fiddeetuma akkuma sitti uffatte haasaa jirtaa bara siigalee akkuma namni akkuma obsitu hayyee hin dubbatu gaafitti gaafa deebii qurbaanni maal hayyee qurbaanni maal akkuma sitti dhufetti hin haasa'in jechuudha dhugaa hayyee wajjin qurbaanni maal gaarii miti dhiisi kanan gorsin gorsas dhaabi maalirraa hojjetama deebii kenna. Ushuma jettee haasoftaa bira akkuma sitti dhufetti hayyee akkana ni haasofte deebii kenna yoo carraa isinii kenneera bar carraa isinii kenneera yoo barachuu barbaadde dhage yoo barachuu barbaadde kootu karaa boosii deebii quubsaa si yaadee karaa baddaatti guuttee please abarraash buusaa please kootu baradhu as baddaa teessee ijoollee guurtee odo si gaafatani waa'ee amantaa musliimatu hin beektu takka lama asirra teessee waa'ee ortodoksii haasoftan obsitu bareeddu waan si gaafadheef deebii kennuu hin dandeettaa itti. La kennaa yoo ushuma jettee too naasa'in kan jechuun jira miti gara tokko gaafi gahaa tokko odoo haasofte wanta jiru san odoo dubbatte ana garaan nyaatu garumoo akkuma sitti dhuftetti yoo kan haasoftu ta'e ushuma jettee yoon kijibe dubbii keessa fiddeetu yoo kan haasoftu ta'e maal inni reefu qurbaanni maalirraa hojjetame kana deebii yoo waan irraa hojjetame jecha ifama sin gaafata. Hayyee maalirraa hojjetama nuuf himi yoo nan idoo gongoree natti ifama sin gaafata kinoo waadadha. Hayyee bakka sanitti anatu isin ibsa miti ani dogongora ofirraa hin dubbadhe miti yoon dogongora hin ta'e naaf himi yookaan itti dammoo usii taa'e maayikii qabadha hongattu murutti na jalan dubbatina yoon jecha jedhe irratti ka kijibu ta'e moo nadhiifama sin gaafata
Hin dubbatina. Maalumatti sitti beeksii amma fakkeenyaaf amantaan kan abbaati maalumatti akkatti si quuqe qo'ayyee waan barbaade haa ta'u badaas haa ta'u gaariis haa ta'u keetuma beeki malee waa'ee amantaa nama maan rakkatte qo'aati nan gaafii natti ta'e kanaa beeku. Maalidha zabanyaa miti? Buusiin dhugaanuyyuu gaafii sirraa qaba semini yaa rabbi naa nyaatu gaafii. Buusiin gadi. Nama cal jedheetiin wacu hin fedhu ani. Ammallee irra deebi'an isin hima hangan xumuritti na jalan dubbatina waa'ee qurbaana irratti dhaabde yoo nani kijiba amantaa keessan irra kaa'e anatu dhiifama isin gaafata isin galee hayyee waa'ee qurbaana irratti hin kaasee qurbaanni maal irraa dalagama jedhee isin gaafadhe gaafii isin gaafadheef deebii kennuu hin dandeenye qurbaana eenyu dalagaa moloksee dalaga moloksee jechuun maal jechuudha dubartii ilmaan dhaltee kaatee kalaas jaarsas dhiistee jaarsan beeku ettee molokkosteedha. Garuu isa malee dubartoonni molokkoste inuma nama molokko inuma dhiisa haa isa leecitii kana baay'ee keessa seennu isa malee molokkosne inuma dhagaan mikinaatu ilma namaatiin nyaatanii dhugaa molokkosee dhiiran beeku dhiiran argu akka dubartii islaamatti hajjabatanii dhiiran cabbatanii akkasana garuu dubbiin akkas miti nu shawwaduu hin dandeettan bakka tanatti jechuudha. Achumaan kaasiniifan himaa moloksee san tolchaa qurbaana san kan si qorrobsiisu moo eenyudha isuma molokseen daabboo bukeechitee tolchitee damma itti dibdee qeesitti dhoksaan kennitu san qeesonni moo akkana dhufanii daa'imman xixiqqoo waggaa 7 gadii dubartoota qorrobduuf dubartoota molokkuustu warroota wal fuudhan daabboo san faraffaranii dammatti godhanii maan kadhaan kennaniif. Kanaadha waan biraatii miti qurbaanni waan jedhamu isuma kanaadha bishaanuma jaarkaanitti waraabanii beeta maqdasii keessa wal galchan alatti isiniif hin kennamu inni kun seera qaballeen bootaatti kennamuuf jechuudha beeta maqdasii keessa galaa yeroo kinootiin qiddaaseen dhumatee umarratti jechuudha osoo taamire maareemiin dubbisamin umarratti kennamuuf jechuudha. Akkasitti wal fuudhanii Abet kee malee kan namaan nageessu. Namaan nageeffatu. Deebii kennuuf Dhaggeeffadhu obboleetti si kaasu namaa malee namaa dhaggeeffuu dandeessu. ammallee yoo deebii kennu dubbattan malee waan isinirraan fuudha haasaa afaanii namni tokko nafaana dubbadhaa. Namni takkitti nafaana dubbadhaa carraa wal dubbadhaa. Ati geeffattee mamee geeffattee. Eenyuun nafaana haasaa? Caafata kana Geeffatteet. Eenyuun nafaana haasa'uudha fayyadamaadha. Nama tokko carraa walii kennaa jiru. Mee abbuun taasisa haasa'u abbuun takka haasa'aa ati geeffattee. Eenyuun nafaana haasaa? Ayyee nagaan siniif haa ta'u jalas gubbaas kan jirtan hundumaan keessanuu egaa gaaffiidha jettee gaaffii hin dhiyeessite tokko irratti ragaan haa ta'u nama biraa muutii qabadha kan ijoolleen asiin ta'e. Sagalee keessa sirreeffadhu jalqaba irratti lammaffaa irratti sii miti ka dura seenee obsi. Maal ta'a dhaggeeffadhu waan nuti hidhaasaa jiru. Ati dhiira taatetiin dubartiin ifaate sagalee dubartii irraa baate waan ta'eef of kabaji. Ustaas Fahaana Kulootara qabdan gachaan argaan jiru please. Ati harree fi dubartiin takka jedhame harreedha siin jira kitaabni fi maal taatee naatu. Obboleessa fayya ati arraba dhiisitiniini kan jettee ragaa nuuf fidda obsi. Ati dhiira miti. Afaan inni beeku ni taasa ragaa fidi ragaa. Auta. Ayyee isheen ragaa fiddu mee ishee wajjin dubbachaa jira. Auta ዝም auta masraja auta. Bas ragaa. Nan አንተ አማርኛ ማውራት ፈልጎ ነው። አውጣ አለ አውቃ አይሻ አውጣ አለ ብራዘር አይቾክልና Auta. አይቾክል ረጋጋ
እባክህ አልቀለድኩም። ቶሎ በላ ይማታል ነው ያታል። እሺ አሁን ለማንኛውም አውጣ ማስረጃ አውጣ። ስኔኙ ከረጋና መጋፈተማ ሱሜት ለነትዲስ ደቂቃት ተኮቆፈ ነትዲስ ባስ ሰውዬ አውጣ ያላ ቶሎ በል። ያ ሰውዬ ቆይ ያውጣል አለ። ምንድን ነው አንተ እሱ አስተቀደደ ስለ ረጋማ ላይ ሀሶፍታ አንተ በመረጃ ነው እያወራህ ያለ እና አውጣ በመረጃ ነው እያወራህ ያለ አንተ እንዴ ማለ የሮ ረጋማ ላይ ሀሶፍቴ ሲላት የሮ ሀሶፍ ያ እኔ በመረጃ ነው ያወራሁት። አዎ በዋሪ ላይ ነው። ምንድን ነው አንተ የምታካብሩ? ሰሬ ጉራቲ ሀሬ ፊ ዱበርቲን ተካዳድ ሰሬ ሀሬ ገዲት ያት ረጋማ Barakan beita nyaata saree nyaattu dubartiin nyaattu mee amma waa baay'ee nu dabbachiisina ariisii sanirra hin jirru waan isin gaafadheef deebii kan ammas eenyuun afaan haasa'uudhaaf qophiidha. Mayyaa. Masara sin afaan haasa'a? Haasaa eeyyeen dhaggeeffadhu laan. Mana kee qoyka yoo haasoftu waan haasoftu ragaadhaan ni haasoftaa? Yeroo tokkoof carraa obboleetti godha. Kanaaf okkee rakkoon qabu carraa sii kenna waan si gaafadheef deebisu yoo afaan haasoftu ragaadhaan afaan ni haasoftaa? Mana naasaa duraan dursi afaan haasee tastakaakalii jechuudha. Rakkoon qabu obboleettii kiyya si faanan haasaa ila yoo afaan haasoftu ragaadhaan afaan ni haasoftaa jedheen si gaafadhe. Haati si jamman asirra teessee namaaf nama SBFSB waliif ficcisiisin akkanumaan amantuma keetti seente amantii namaa keessa seenteen bukeessin akkanumaan. Sumayyaa. Sumayyaa. Waan dursiitii jechuudha. Nageenya buusuudhaaf yaali gaafii nama gaafachuun boodatti jechuudha. Asitti obboleessi keenya yoo gaafii si gaafachu si deebisuudhaaf ta'u. Ati waan biraa keessa hin galiini obboleettii kiyya gaafii gaafatamteef deebii kennuu hin dandeettaa? Nuti haasaa haasofnu jimbiloon haasofnu waan ta'eef jechuudha. Haasaa jimbiloo nutti hin fidin hin barbaannu. Bootaa keenyas sadarkaa keenyas midhaan falligin. Waan gaafanneef deebii nuu kenni waan barbaadde gaafadhu siif deebi'a. Laakiin jalqaba irratti sagantaa qabnu nu haalaan laakiin waan si gaafanneef deebii nuu laatu. Kana qofa barbaadu. Ani kan ijoo maxaafuma kijibaa baattanii maa deemta isinirra as gubbaa jechuudha. Maal jedhu kan of jalaa. Masara sagalee sirreeffadhu yookaan itti dammoo us jedhi carraa nama biraatiif laadhu. Eeyyuu mucaas hawwii kana naarse maaliif nama arrabsanni namaa miti maaliif arrabsanni? Eenyutu isa arrabse? Eenyu isin arrabse? Ana akka kenna nu isin kabajayyuu hin jiru. Jarri keessanuu isin hin kabajne yoo dandeette deebisi deebii yoo hin dandeenye usii taa'e bakka kalas kana bichaa feena obboleettii gii. Ati si jammar jechuudha fooloodhaaf jettee amantaa warra dhagaaf sagadu jala hudduu kan keebantee ortodoksii har'in arrabsine ishii. Buusaa ishee tanallee gadi buusaa. Miskiina walla hayyee bareedduu kan itti aantu. Saamriidha Saamrii. Dhuguma jettee Aishuma kanuma ishee siin jette sana sii dabala asirra teechee hudduu kee 599 dhiqatteetu amantii namaatiif namaa walitti hin buusin ushaliiti fooloo kee funaannadha asirra taa'e. Rakkoon qabu alhamdulillah qulqullina keenya sarragaa nuuf baadha. Ana deebisaa fi qo'isume ana deebisaa. Dhiqachuun maal rakkoo qabaree akka elellaa ofitti kash godhaa deemuu wayyaa. Jaliiti fooloo kee funaannadhuuti waan itti. Seenan qoy shinti beetii seenanii. Inti beeti seenanii akkanumaan ba'anii akka elellaa re'ee dhukkuffattee kash godhaa deemuu isaa wayyaaree dhiqachuun maal rakkoo qaba? Waa arba jettan hin beektanii dhiqachuun arrabaa miti bar dhiqachuun kabajaadha. Dhiqachuun kabajaadha. Ina jaa'u namni dhiqate yoo dhiqate namni ina jaa'u qulqullaa'ee deema. Sigaletti siibni nama duukan yaa'u sareen nama duukan deemtu bakka namni dhaqeetti sareen nama duukan dhaqxu yoo dhiqatan. Siibni nama duukan yaatu namatti kash hin jedhu akka sibiilaatti sigalee. Kanaaf dhiqachuun aybii osoo hin taane kabajaadha ulfina otoo beekte jechuudha. Akkasin godhina ijoollee mana olii gadi raasin sumayya mana olii gadi raasin akkuma duraa itti dhiisi. So kanaaf dhiqannaan cubbuullee miti salphinallee miti isinii galee dhiqannaan namni dhiqannaan ijoollee qoyaa. Eeywa kanaaf dhiqachuun
waan ittiin nama arrabsanii miti. Namni dhiqachuudhaan faarfamuutu irra jiraata malee arrabsamuudhaan miti. Guyyaatti yeroo 99 yaa salaam yaa salaam. In qulqullooftaa jechuudha kun. In qulqullooftaa jechuudha. Qulqullinni immoo arrabaa miti. Faaruudha malee. Kanaafuu nan arrabsa jettee faarsitee Sagalee kan akka ajaa'ibaatti qatan jechuudha maashaallah. Tumee bakka keetti deebi'e. Gaastin sirreessee nani deeman. Akkam goota beektaa? Intinaa jala galee akka bakka ittiin nama galchanu jala galee gastii jala. Piroofaayilii kee biraani mallattoo roga firee tokko jirti. No maqaa koo irratti hin dhayin. Piroofaayilii kee jala galee bakka itti gastii nama galchan jala galee. Ayyee galeera. Ayyee amma mallattoo roga firee wayii jirti sii dhayi. Waanuma akkanumatti mortanuu jechuudha akkanumatti guggubattanuu miidiyaa kana uummata keessin kala yaa'ume. Yeroo takka qoy hin dubbattaa qoy. Uummatattuu sin jala yaa'ume sin Gastii jala. bakka jijjiirte amma immoo. Yeroo takka qoy mucayyoo qoy yeroo takka. Bombee. Akkam goota beektaa? Akkam goota beektaa Sumayyi? Mallattoo maqaadhuma kee biraanii tokko kaameraa achi garagalchuudha. Tokko immoo of guddisuudha. Maquma kee biraan. Fillafiitii maqaa keetiitiin. Yeroo jala gadi galte jechuudha. Tokko gadi nama garagalche ta'uun oolusi. Inni kun achi deebisala kaameraa achi garagalche. Tokko immoo cinaa isaatiin garagarachaan jira kan si guddisu. Si guddisuun fedhee baran. No, ani haasa'aa hin jiru. Ani haasa'aa hin jiru dabareen keenya. Ani hin dhaggeeffadha guyyaan ani torban guutuu haasa'aa jira ani dhaggeeffadhu jira. Bakka reefu deebi'iiti itti fufi ati gaaffii kee itti fufi warra ammoo daangaa darbe anatu likkii isaan galcha warra daangaa darbu jechuudha. Kabajaadha warra haasa'u itti fufi wajjin haasa'i. Warra ammoo daangaa darban anatti dabarsi. Tola hayyee erga jettanii bareeddu. Bakka kee deebi'i dura Sumayyi bakka kee deebi'i taaptaap gochuudhaallee akka mijatuuf jechuudha. Eeyyuu akkasitti. Eenyu lafaan haasaa ciggeessitu dura seenamee akkamiin eegaa? Turkiin keessa eenyu sirra galeera mana keessa baddaa wal qabaa jiru. Asii olii jirti. Hayyee kiyyuu kiyyaa bareeddu masarat haannaa dubbadhu masarat dubbatteerte ati qufteerte. Ashi nageenyi waaqayyoo sin ifaa baay'atu hunduma keessanii boyyoo nagaamatti. Nagaa akkam fayyaa jirtaa? Irra galata waaqayyoo yeroo baay'ee nan nufa mana kee kana keessa jechuudha. Gizeen nufa yeroo kamiyyuu namni kamiyyuu waa'ee amantii yookaan waa'ee nama arrabsuuti kanaasaa. Gini Tokkoffaarratti obboleessaas gabbaa'e. namni kamiyyuu mukatti saamaa. Obsi. Mana kiyya yeroo hundaa dhufuu keetti guddaa isaa galatee. Saamanudha kaatti saamaa. Qoy kaasi galateeffadha jalqaba irratti. Qoy kaa jalqaba irratti mana kiyya dhufuu keetti guddaa galatoo. Lammaffaa irratti dammoo haasaa haasoftu waan biraa osoo hin taane gaafii gaafatamteef deebii bichaa kenni malee waa'ee adnaaqotii fi jechuun yaada ibsachuurra hin jiru walumaa galatti jechuudha. Si galee waan akkasiiti gaafii gaafatamtuuf deebii ni kennita. Hanna. Anan beekote hin deebis. Anan hin beekne immoo yoo rakkoon qabu. Tamaan hayyee taate. Akkam si ilaalutti ati ortodoksiidha. Akkasii miti ree? Eeyyeen. Hayyee goobas. Sirrii. Qurbaanni maal irraa dalagama? Iccitii qurbaana irraa dubbataa jirra. Qurbaanni maal irraa dalagama? Hanna gaafidha. Hannichoo. Maayikii qabachuun ma barbaachisaree bareeddu? Aliya nama maayikii nan qabadhee fi jaranna bira dhufe kanaaf dubbachuun barbaanne ijoolleen na yaaman. Ashi lubbu hayyee itti fufeem. Maal irraa hojjetame qurbaanni? Qurbaana
lubbu gurbaan. Hanna yeroo kennan fixin qabareeddu. Wallaa dhagahaa jirta sirriitti dhagahaa jirta wallaahi. Beekaa callista malee. Deebiin giraa gibbit yoo itti jedhan akkuma kana. Hayyee. Hullum kan jettu. Hullum labaggoon jechuu barbaaddetiin kan maaramee ofirraa qabdu. Jechuu barbaaddetii otoo hin taane yoo ati dubbisuu dadhabde malee hullum labagguunoo jedha already. Muluu mul'atu akkam ni giyaa fayyaa. Galanni fudhanni Kiristoosiif haa ta'u. Hayyee. Gaafii gaafatamte dhageetteertamiire dhagaa turtellee. Bamigabba sirriitti dhagaa ture. Hayyee nuu ibsime. Gaafatuus seene malee gaafatamuus seennee beekte. Lakki gaafatamuunis gaafatuunis ni danda'a. Akka gaafatamte deebii kenne kafeete ni gaafatta ni danda'a. Siif ta'a akkasitti. Wish hin beeku beektaa waa'ee xiqqoo irraan beeku namni beeku si haa deebisu gaafatuu nan danda'a. Hayyee taate bakka hanga sanii jala taa'e isiniin dhaggeeffadhu. Hanga sagantaan gaafachuu eegalamutti jala taa'e. Siifan jala kaan hayyee. Haa ta'u ishee bakka. Maa gaafii ta'a isiin deebisaa bar gaafii tokkitti gaafadhe. Lakki bareedduuti jala taa'e. Gadi buusaa maaliif warri monitaraaf. Masarat Masusha Eshi ka profiling tini godhattu eenyu kan afaan Amaariffaatiin barreeffattee jirtu akkamiin eegiya Masarat dubbatuuf maayikii banatte ayyee Dubbisan danda'e ture dubbisi ani kasiin jedhu si gaafachuun barbaada gaafatamuun barbaadu. Carraa namaa kennuu qabaachuu dandeecha dura ofii keenya. Hayyee carraan keessan marratti gadi bu'ii taayatillee. Eshi bareeddu asittaani dubbadhu. Of malee nama nageechu jechuudha. Bari isinii kennineerra mana namaa gaafa dhufanii jalqaba gaafatamtee kaatee deebiteetiin hin gaafata rakkoo miti. Yommuu ka gaafatamteef deebii hin qabu hin beeknu manni amantaa kenna deebii hin qabdu yoo jettan okkee normaalno nuti isinii deebisnee kaanee waan feetan gaafachuu dandeessan. Deebii gahaa qaba manni amantaa keenya deebii gahaa garuu gaafila hayyee deebii gahaa erga qabaatte maaf deebisuu hin dandeenye ree? Deebisuu hin dandeenye gochaa jirta barati. Yoo carraa kenniteefi miti kan deebisuu danda'an. Kan kee malee kara biraatiin akka deebisii hin deebisne gochaa jirtaati. Kanaafiyyuu ati tokkoffaa kaayoon kee yaada hin feenu ammallee kiristaanaa fi musliimaa walitti buusuu fi gaafa mana kiristaanaa keessa jirtu uummata musliimaa rabsaa turte. Gaafa mana ammallee yaada hin feenu. Ijoolleen kun karaa gadi buusanii. Hanga danda'uu qabnu sin dandeenyeerra isintu ulfina nuti isinii kennine kana itti fayyadamuu hin dandeenye gadi buusa. Yoo dandeettanii deebisanii yoo dandeenye ta'e ammoo akka namni baratutti kabaji nama haadha abbaa ofii kabajeetu iyyuu nama bira. Mee ijoolleen monitaraa gadi buusaaf. Jasba. Amiin. Akkasi. Ammallee isinittan hima. Osoo tiniini ani isinii uummata kanaaf maaliif namni tokko gaafa nama jala taa'e waa barachuuf malee anaaf akka deebinaa deebistaniitiif miti. Ani nin beeka maalummaa isaan hin beeka. Beekna nuun isin gaafadha beekna nuun keessaa dhiisetti hin deemu. Laakiin maaltu jira uummata osoo hin beekne waan kana fayyadamu jira. Uummanni sun deebii kabaja amantaa keessaniif jecha maal godha carraa jalqaba akka isin deebistaniif jecha isiniif kan. Garuu isin bakka kanatti deebisuu yoo hin dandeenye dhumarratti cuunfee akka ajaa'ibaatitti hin deebisaaf. Waan sanni kijibdee wattannatu dhiifama isin gaafata ragaa naaf fiddan. Garuu kijiba amantaa namaatirra hin kaawwan. Garuu kabaja keessaniif jecha isin gaafadheera. Uummataaf deebii kenna anaaf deebiin kenninaatiin uummataaf deebii kenna. Uummata osoo hin beekne zim jedhee waan san fayyadamaa jiru jira. Waan san qabatee amanaa jiru jira. Akkasi dubbiin. Hayyee xiqqee. Ansi nagaa oolta nageenyis ni habayyatu. Nagaa alhamdulillah rabbil alamin. Miti yeroo hunda maal mana kee jala taa'anii mansi dhaggeeffadhaa maal amantii tokko eega dhiisee deemtee Sirraalee amantii tokko eega dhiisee deemtee
Hayyee. Amantiisan maarra deebitee Sirraallee yaadan feenu sin jedhan ammaan booda laala hanga nama tokko sin kabajeera isin yoo diddan nama yaada kennuu fedhu jala taa'ee koppilingi godhe jalaa dhaggeeffatu taap godha namni deebisuu feetan qofti ol galaa manni kiyya bataskaanaa miti kan tasaallamtee zim jettee gadi buutu bataskaan isiniif fakkaate yoo waa'ee ortodoksii no ani waa'ee macaafa mana kiyyatti gida hunda sin barsiisnan bataskaana isinitti fakkaate booda takka turtanii qiddaasa keessattis qaddasiisan naan jettanii. Kanaaf ayyatti maayikii qaban faarfattu. Akkam eegee? Akkam nirtaan maatiin waaqayyo hundumti keessa. Daasii mana keessatti uumaa qoy lubbuu dandeessaa fi gaafa ati gaafatte waan ture iyyuu wayini. Jedhamu nama nan deebisaa hojjetamaa jette. Ani deebisuu siifan deebisaa garuu immoo jechuudha gaafii gaafachuu kan qabdu yoo amanticha san taatedha jechuudha. Silaa gattee keessaa baate maaltu gaafii si gaafachuu si erge sanummayyuu amantaa sana hordofuu deebisa rakkoon qabu deebisi. Nan deebisa itti ertamti deebisi. Ani siifin deebisa. Qurbaanni kan hojjetamu wayinii fi qamadii irraa hojjetama. Ati immoo baruuf maaliif baruu barbaadde silaa gattee deemte yeroo hunda gastii kanarra teessee waan amantaa ortodoksiiti kan arrabsitu maaliif barbaadde? Hayyee wayinii bar fiqiranyaamochi galgala yoo raate wal gaabbaza Tirfi dubbatin amma silaa deebisee wayinii jechuun wayinii waan alkoolii qabu hundi keessanuu wayinii beektanii sinii galee wallaahi wayinii jechuun dhugaatii keessaa dhugaatii alkoolii qabudha sinii galee gatiin isaa akka malee gaarii warra kan wal gaabbaza yoo argitanii raattan fiilmi irratti kinu fiqiranyaamochi galgala iraata fiqiranyaa yoo gaabbazu wayinii gaabbaza malee qurbaana keessatti alkooliin inni kan keessan habibti macaafa qulqulluu si jammar jechuudha sittan himaa osoo macaafa qulqulluu saayixee dubbistee jiraattee amantaa ortodoksii garuu ammayyuu duraanis afaaniin lallawaa turte malee amantiin ortodoksii maal akka ta'e hin hubanne jechuudha osoo hubattee guyyaa takka afaan adda hin baaturraa jechuudha har'as ta'ee borus ta'ee jechuudha ortodoksoonni haadho qamadii irraa hojjetama mitiire hayyee wayiniif qamadii hojjetama si deebisee miti binsarqin baansarqin kan ortodoksoonni haadho samtee shala bareedduu tiyya bishaanis itti makamadiitii sun bukeeffamuudhaaf qamadiitti mana baaburaas ni deeffama ni daaksama qamadiin sun lamaanniyyuu akka macaafatti sin ajajamu ofumarraa hojjeta waan kana kara macaafatti jedhamu. Aawun ne astakakalkut maal jettee sin dhageenye? Akka macaafatti deemnaa macaafa irratti waan kana hojjetannaa nyaata kan dhaqi macaafa saaqitii dubbisattiin argatta asirra teessee ati si jammari nama saasaatu maaliif osoo macaafa dubbistee waa'ee isaa hubattee ati amantaa keen kabajjee teessa garuu yoo amantaa ortodoksii maal akka ta'e macaafa dabalee duraanuu waa'ee isaa namanne hin hubanne osoo keessa dhiisi waa'ee sumayyaa akkasumaan akka talbaa eela irratti nammitee hin xaaxaan jedhanii waa'ee sumayyaa dhiisi waa'ee macaafaa dubbadhu waan kun macaafa irra jira xaaxaa jedhaabe of kabajjeen teessure maaf amantii namaa tuqxa miidiyaa irra deemtee tolee kamma jettu Ano sas gaafate amantii musliimaa maal akka ta'e kun naaf deebisuu hin dandeessu. Asirra teessee garuu kun maalirraa hojjetame? Wayiniin maalirraa hojjetame? Dhaqiitti barsiisaa ortodoksii gaafadhu qaba. Asirratti ijoollee gastii ol galchitee lafallafuun akkuma faayidaa hin qabu. Barumsa ortodoksiitii miti kan barbaadu dhaqiitti gaafadhu. Wanni ammas hin finne. Anazaa taasixallaa beektachi. Bareedduu kiyya tokkoffaa irratti barsiisaa keessan fidi. Barsiisaan keessan nuu baqata dhufuu danda'u tokko. Lammaffaa irratti dammoo waan sin jedhu jecha dubbatte kana macaafarra ni jira macaafarra weessatti argite. Nuuf kennuu ni dandeecha ragaa macaafarra. Wayinii fi daabboon hojjetama wayiniin alkooliidha. Daabboon qamadiidha bukeeffamee hayyee rakkoon qabu. Si galee hojjetatteerta. Isarraa hojjettaniirta miti wayinii nuti ka beeknu nuti islaama irratti haraama. Miknaatum alkoolii keessa alkoolii akkam ulfaatan.
nuti musliimtonni alkoolii hin dhugnu. Laakiin isin dammoo xaamiinsa ni mi'aawa isinii galee abbaa qabeenya isitu dhugaa jechuudha wayinicha. Wayiniif daabborraa hojjetama lixiin bukeeffame wayiniin alkooliin sun akkamitti iccitii ta'ee iccitii qurbaanaa isiniif ta'eetiniini uummanni isa akka qorrobaman godhuu dandeettan eenyu isin ajaje macaafa irratti waan gabaa keessaa bitaniitiniini namuu mana alkoolititti mana haraqee farsootitti taa'ee dhugu beeta maqdasii keessa gaafa galchitan isa kanatu iccitii isiniif ta'a. Inni kun duuba iccitiidha hundi kennaa ka beeknudha waan dhugiititi nu biratti iccitii ta'u miti nu biratti haraamayyuu isinittan hima jechuudha. Iccitii miti nu biratti waan haraamatiyyuu. Isimmoo mana keessa galchitanii dhoksitanii haataniitiniini isa kan haala godhataniitiniin iccitii godhattassanuu mistira. Micaayi waan amma miidiyaa irratti wanni gaafatama daabborraa hojjetamaa jettee dubbattee miti akka mana amantaatitti gaafatamtiiju. Waan kana dubbachuun hin ta'u akka amantaa isaaniitti jechuudha. Waa baay'ee iccitii bataskaanaa godhatan, iccitii qurbaanaa godhatan, iccitii sillaasee godhatan, iccitii takliilii godhatan. Waan isin iccitii jettan hunda ni beekna. Hayyee macaafarra ni jira waan kuni dhagge macaafarraa jiru gaafa si deebisuu nan danda'an. Nama tokko nafaana dubbadda. Eenyu nafaana dubbadda si lamaan keessaa. Siggeeffachime Sumayyaa ati sirriir takko amma maal jette beektaa sirrii jette masaraat qo'atis fachumeen tan caacaayin isinii lafti baddeeyyu Sumayyaa ati sirriir iccitiin hin dubbatamu jettee sun mitayyoo waan baatee dubbattee iccitii mana amantaati kan dubbatamuu qabullee sitti iyyuu miti iccitiin kun jechuudha qurbaana jechuun qurbaana isa kam gosa hedduu jira qurbaana ati haasofte dhafe wayiniif tajjiidha jettee miti ishiin iccitii mana amantaa ortodoksii bichaan beeka ati immoo silima jibbiinsa amantaa qabdu waan barbaade dubbachuu dandeessa waan ta'eef jechuudha ijoolleen immoo atamma yaada kee keessatti maal nu bada dubbachuun qabdu micoon tun hin gaafatamtii jette sirrii jette lafa namni tokko oo hin beekne dhiisudha akkuma Sumayyaa isin hin jette kennu ishinuu deebisnitti himaa jirti isin immoo wanni isin dhuftanii mee qurbaana qamadii fi inni agartee hin beekti hin beektu kanaafuu Sumayyaa ati galatoomi deebishiidhaa kennuu keetiif waan biraa isin hin jedhan hin dubbatamu gaafatamuu qabdi jira osoo hin beekin ishiin dhufte jette Sumayyaa sirriidha jette irraa fudhatte galatoomati Sumayyaan hin jedhamu laadha ishii mistira qurbaana jechuun mistira bakka ishiin jecha kan hin beekti isin immoo dhufte ishiin maal xooqan ijoollee kaawwanii haftee ba'uu dandeenya. Gaafin qabaatu Ismaa'il. Aywa. Garrii barate. Ismaa'il. Sijjammara ashii na gaafadhu. Hayyee. Waan mistiraa keessa baay'ee na gaafadhu waan barbaadu. La akkamitti beektaa Ismaa'il amma kaa jechuun waan nuti qabneeru waan siireessidha waan dhugaati waan lubbuuti mitiire saa. Ati waan tokko waan keetitti iccitii jettee osoo hin beekin gaafisti ta'e waan san amantee fudhachuu hin dandeettaa? Waan iccitii jettee fudhadhu amanee tan qurbaanni maal akka ta'e qurbaana isa kam akka ta'e maaliif akka kennamu hiika isaa eegan beekeen fudhadhu. Hayyee taate Waan beekeen fudhadhu. Rakkoon qabu hayyee. Beektee fudhatta miti? Duuba akkamittiin iccitii jedhamuu danda'eeree waan sana erga beekte waan namni tokko beeku beektaa iccitii jedhamuu hin danda'u. Dhaggeeffadhu kaalaal. Iccitii kan jedhamuu fi yookaan immoo iccitii dhuunfaa yookaan immoo iccitii mana amantaa kan jedhamu manni amantaa seera mataa ishii qabdi. Yookaan immoo seera sim jettee akkasumaan akkuma mana farsoo seentee kinu akkuma akkas akka jedhee baatu kana miti. Iccitii isaanii maaliif akka iccitii ta'e beekudha beektaa. Iccitiidha jettee dhiisiin maaliif akka iccitii jedhame isa san beekudha beekta miti. Maaliif akka iccitii jedhame sababa isaa. Maaliif jedhame miti. Eeyyee amma isa sanii anam hin qorroomnes kaalaal odoon qorroomuudhaaf ga'e yookaan immoo qurbaanni maaliif akka barbaachisu osoo hin baradhee beeke iccitii waan na jedhame sanii asitti yoo madhagee wayiniif qamadiidha waan na jedhame qocha bechaadha waan jedhameef san yookaan immoo iccitiidha kan jedhame san beekuun dirqama kan qoodha sii gala miti. Atama deebii kee keessatti hin dubbatamu iccitiidha jetti sirriidha. Hayyee waan icciti jedhameef san gaafa hin beeke. Amma qurbaanni kuni ijoollee waggaa hanga waggaa torbaatti illee ni qorroomaman. Miire? Akkasuma diree atis qorroomamtee turte. Anis yeroo xiqqoo qorroomameen ture. Sigalee? Maatiin beeka Sumayyaa. Hayyee taate kaafatu qote na dhaggeeffadhu. Wanti kuni yaani akkamitti iccitii ta'uu danda'a fudhannee ofii kennallee xiqqoo taanee qorrobamaa waan turredha. Akkamitti iccitii jedhamee waan amantaa kun fudhachuu danda'ame.
amantaadha waan ta'eef kun yaani wanti iccitii an fakkeenya waa'ee iccitii mana amantaa yookaan immoo iccitii qurbaana san qeesiin tokko qurbaanni waan kanarraa hojjetama jedhee bahee yoo barsiise sababbii inni barsiisuu isa dhoorge sun maalidha? Maaltu isa dhoorge? Waan sun waan dhugaatu waan nama fayyadu taanan fakkeenya wayii sii kaasala. Waan tokko yoo amantaa keessatti gaafii sitti ta'e waan san gabbaruu ni ulfaata. Fakkeenya isinii mana keessan keessatti kutaa sadi qabdan isinii naa jedhu. Kutaa tokko situ gala, kutaa tokko haadha abbaa keetu gala. Kutaa kana moo haadha abbaan kee moo kutaa tirfiiru san mulumaayyuu akka hin banne kutaa kanaa yoo siin jedhanii irraa si dhoorgan. Kutaa san akka laaluu yoo irraa si dhoorgani waan sun gaafii sitti hin ta'u maaliif haadha abbaan kee kutaa kana hin baninnaan jedhan. Muluma cufamee jiraata isaan bichaatu seenu ati seentu. Gaafii sitti hin ta'u waan sun waan haadha abbaan kee kutaa kanarraa si dhoorganiif jecha. Taasii akka ta'e silaa beekan nu barsiisanii maal gocha maal isaa ati gini har'a waan muddamtee yoo faccee malee waa'ee ortodoksii beektu ati gini dhaggeeffadhu sittani maa naani Sumayyaa sirrii jettee iccitiidha kana bari iccitii kana beeku dhabe isheen sin dabbaru giifti tiya dhiira cinaa dhaabbattee surree godhattee kattoo dubbattu amantaa keessi eeyyama usii taa'e macaafni usin jedhe mucaanaa dubbatu ayyee tisfaati laalla dhaggeeffadhu Sumayyaa icciti atu bari icciti mana amantaa keenyaa sanii icciti mana amantaa sanii yoon beek fakkeenya laal ataan fakkeenya icciti qurbaanni maalidha jette qurbaanumti mataan isaa maalidha tokko isa kana beektee immoo qurbaanni immoo maalirraa hojjetama midire qurbaanni mataan isaa maalirraa hojjetama namni qorrobu immoo nama akkamiiti qurbaanni kun immoo iccitti hojjetama. لا أما قاعد تسفاي وأنا هو تكيس وانسو مالي في تشتي تودن دي ما أمنتادا ما مستر تو أنا جيف إذا ستاني ما جرى ستاني ما جرى مستر ويدو يو مستر أيابو مجوز تجدي مستر ويدو يو مستر ويدو يو مستر ويدو يو وانا مستر ده سوا كابا سنجد بي إلا سوا كابا وانت مستر ده في سوا كابا أنا جيفات سوا سني أما لغات يو دبني Fakkeenyaaf amantaa ortodoksiin hordofa yoo ta'e amantaa ortodoksiin hordofas osoo waa'ee musliimaa sirrii feete natti himte kallattiin ofii jedhetti malee kallattii jettetti hin fudhadhu hin beektamiti. Ayyee dhaggeeffadhu yoo fakkeenyaaf waa'ee macaafa kiyya keessatti. Ishi atuyyuu dhaggeeffadhu macaafa kiyya keessatti bakka jala si deebisa. Waan mistira jedhamu waan takka islaamummaa keessatti sheekni tokko yookaan waan tokko waan mistira jedhamu waan takkitti isheedhaa kan na dhuunfan osoo ta'e amantaa kan abadan hin fudhadhu. Sababbiin isaa maali? Iccitii qaba taanaan waan sun gaafii natti ta'a qalbii qulqulluudhaan rabbiin kiyya gabbaruu wannaan hin dandeenyeef jechuudha. Fiigalee takka bakka kanatti naa qaban. Amantaa yoo iccitii of keessa qabaate waan san yoo hin barre akkamitti ani waanuma sanuu waaqessuu danda'are gaafii natti ta'a waan kamaaf icciteera. Fakkeenya duratti si kaaseera. Mana keessa kutaa sadi jiraatee kutaa tokko atii fi yoo jiraatan kutaa tokko haadha abbaan yoo jiraatan kutaa tokko kan iccitiidha jedhamee umrii kee guutuu yoo akkuma keessa danda'u taa'e. Warri waliin kana qaban. Sumayyaa iccitiidha silaayyuu iccitiidha gajarame maxaafa ragaan iccitii mana amantaa keessa iccitii jira kan jedhu ragaarraa argattee iccitiidha kun iccitiidha bakka kana maqaafni keessan akkas jedha bakka akkataa osoo jette silammoo jettee mana amantaa keessatti iccitii akkanaati jira maqaafni keessan akkas jedhedi ragaa maqaafatiin dubbadhu. Iccitii mana amantaa keessan galin, iccitii nama dhuunfaa keessan galin. Laa ragaa maxaafa qulqulluurraa kanaa fidiitoo maxaafni maaliif akkana jedha maaliif iccitii jedhee. Waan kana jedhee isin orgeera. Qurbaanni waan irraa dalagamu kana. Jira. Baatina isin hin jedhee. Jira maxaafa keessatti argitee wangeela keessatti iccitii mana amantaa keessa jira. Warri moonitaraan tana xiqqee kana narraa baasa rabbii sodaadha. Ana gasti ishii na hidhee na damaan jiru. Naa buluu maalitu maraattuun? Laa Sumayyaa na dhaggeeffadhu sitti maal maxaafa qulqulluu keessatti iccitiidha qurbaanni iccitiidha mana amantaa keessatti iccitii namni hin beekne jira jedhee maxaafa qulqulluu keessa ragaan argatta. Okay, macaafa irra hin jiru abbootii isin dhoorgee jechuudha. Anifuu gaafidha barbu waan kun maaf iccitii ta'e. Na dhaggeeffadhu nu dhoorguu ragaa maalii qabda? Nu dhoorguu ragaa maalii qabda Sumayyaa? Yoo mayyaa amma bullee akkamitti waamama kaatas faayat sidii sin kaadini iccitii qurbaana jira.
Mitire iccitii sillaasee jira, iccitii bataskaana jira. Mitire wannutti inni iyyuu taa'e keessatti macaafa ortodoksiin deebii qabdu jedhu keessatti waa'ee